hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaan zezzeerra nagaa keenya jiruuf jireenya akkamii hundu bareeda. Nutis jirra nagaa keenyadha. Akkamii isinii har'a maalan isinitti agarsiisuu dhufe seetanii haala kanaan akkanatti mana jigsanii jechuudha. Kun mana eeriyaa lammiiti ijaarratee namatti itti galaa ture jechuudha yeroodhaaf. Kun achitti ibidda bobeessatu ture kushiinaa sun iddoo madaabaroonni taa'ima mana fincaanii ture. Haala kanaan akkanatti dhufanii jalaa jigsan jechuudha. Kanatti kunoo muka walitti qabsiisee jira. Kunoo arga. Kun biyyoodha jechuudha. Biyyoo ganama walitti qabu yeroo jechuudha baru sanbataa. Haala kanaan mana baay'eetu jigee yaa viidiyoo hin waraabne maleeyyuu asiyyuu mana lama jira. La tokkos kunoo laddoo mukti ciciisu sana akkanatti haala kanaan mana jigsanii jechuudha. Garuu lafti kun warra abbaa lafa kanaa suma safara kana jiru lafuun sagadii sana iddoo manni mul'atu sana argitu ta'e isaanidha jechuudha warri abbaa lafa. Abbaa lafa qe'ee kanaa isaan baay'ee deemanii himatanii jiru. Jarri immoo qabamanii jiru jedhanii dhugaa ta'uu sobaa ta'uun beeknu maleeyyuu jarri deemanii qabiyyee keenyadha lafti kan keenyaa jedhanii ani immoo qonceessa kana walitti guuraa jira. Qonceessa kana yaa maal faayidaa qaba nan bobeessa eetanii maal rabboo waan ta'eef jechuudha. Akkasittiin haala kanaan akkuma argitanii kun akkanatti mana jalaa jigsanii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Wanti safara keenya irratti ta'ee darbe garuu waaqayyo kanumaaniyyuu hamoota nurraa balleessu malee waan jennu hin qabnu. Wanti jennu hin jiru tokkolleeyyuu baay'ee ulfaataadha. Kunoo laggaras iddoo argitan sanas jigee jira manni. Asis jigee jira warri sun kadhataniitu oolfatanii kan turedha jedhamee manichi kunis kan turedha jedhamee tafe. Haala kana keessa jirra jechuudha. Kana fakkaata mana kanatti birriin asii miti kan bayarra mismara tokko bituun baay'ee ulfaata jechuudha. Yeroo kanatti jireenya Itoophiyaa keessatti namni waan meeqarraa ofirraa hir'isee qoonqoosaarraa hir'isee akkanaan mana ijaarratee yeroo dhufanii immoo akkas jalaa godhanii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee gaddinee baay'ee boonyee yeroo wanti fiduu dandeenyu hin jiru jechuudha. Wanti hundinuu harka waaqayyoo jira. Inni immoo abbaa firdiitiin farada jechuudha waan hundaayyuu. Akka namaa miti waaqayyo. Isiniin jedhama. Hordoftoota koo kunoo garasiis jigsanii jiru. Haala kanaan akkanatti muka walitti tuullee jirra. Yoo waaqayyo jedheen ijaarama jechuudha deebi'ee jechuudha. Akkana isiniin jenna kunoo.